Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'aa ka'uu isaatiin du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa ta'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa torbaffaa barachaa akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa kana gaa torbee barumsa keenya guyyaa darbeedhaan eegallee kutaa tokkoffaa isaa jalatti qulqulleettii Dubroo Maariyaam barumsa abbootiidhaan kan jedhuun abbootiin isaan kam akka isaan ta'an itti aansines immoo barsiisaa abbootii waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhuun abbootii qulqulloota barsiisa isaanii dubbii isaanii galatoo isaanii ilaaluu jalqabnee ture kan dhaabbachisne abbaa jalqabaa kan ture qulqulluu Gorgoriyoos abbaa raajii kan jedhu ilaallee akka turre ni yaadatama. Har'as egaa achumarraa ka'uudhaan itti kan fufnudha kan ta'u Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan lammaffaa irratti eegallee kan ilaallu guyyaa har'aa jechuudha. Qulqulluu Efreem isa Sooriyaadha. Qulqulluun Efreem inni Sooriyaa aangoo diyaaqonummaa erga argatee booda jireenya isaa guutummaa qabsuudhaan baay'itaawummaadhaan abbaa dabarsedha. Egaan seenaan isaa bal'inaan hiikaa galatoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irratti ibsameetu ni jira. Nuti kallattiimaan gara dubbisaattidha kan deemnu. Galatoo isaa maqaa Dubroodhaan kan moggaafame galatoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan guyyaa torban irratti akkuma garrochaadha. Qulqulluun kun dirsaana isaarratti Dubroo Maariyaam haadha keenyaan wantoota adda addaadhaan kanneen kakuu moofaa bara oriitii darbees immoo kanneen bara abbootii kanneen raawwataman kana bara raajotaa jalatti kanneen raawwatamaa turan kaasuudhaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam haala addaadhaan galateeffatee ni arganna. Egaan galatoo Dubroo kan guyyaa torban irratti kan agarru guutummaan isaa galatoo qulqullichaa Efreemidha jechuudha. Muraasa isaanii kaasuudhaaf yoo barbaachise qulqulluun kun maal jedha? Durbummaadhaan goonka kan taate yaa Dubroo kabajnii fi galanni durbummaa kee olaanaadha. Waaqayyoo si waliin waan ta'eef kennaa argattee tahoo gammadii jechuudhaan Dubroo galateeffateera. Itti fuudhaanis kanneen bara abbootii raawwachaa duran keessaa immoo fakkeenya Dubroodhaaf yeroo fakkeessumaan jedheera. Yaaqoob kan arge riiqaan lafaa kee samii ga'uusidha. Lafti qonnaa sanyii itti facaanesidha. Mukitti osoo ibiddichi isheen gubiin boba'u akkasumas ibiddi keesheedha osoo kan boba'u ishees immoo osoo hin gubuun Museen kan arge sidha jechuudhaan isaan kana warreen galatoo guyyaa kibxataa yommuu dubbisnu bal'inaan fakkeenyota Dubroodhaaf fakkeesse ni arganna jechuudha. Akkasumas maal jedha qulqulluun Efreem gammachuu ergamootaa kan taate gooftaa kan deesse yaa Dubroo gammadii
oduu raajotaa yaa dubroo gammadii. Waaqayyo si wajjin waan ta'eef kennaa argattee tahoo gammadii. Waaqayyo si wajjin waan ta'eef kennaa argattee tahoo gammadii. Yaa qoricha hewaan gammadii. Uumama hunda kan nyaachisu harma kee waan dhisoosisteef gammadii jechuudhaan immoo jecha qulqullicha Gabreelii gammadi kan jedhuun dubroora deebi'ee gammadi jechuudhaan galateeffateera. Akkasumas galatoo ittaanus kan guyyaa biraa keessaas tokko yoo ilaalle waaqa kan deesse yaa geettii keenya haadha ifaa waan taateef ulfinaan si galateeffannaa kan eebbifamte yaa dubroo Maariyaam ati ergamuu samii ni caaltaa ijoollee Addaam hundas ni caaltaa uumama hundumaa ni caaltaa kan si fakkaatu hin jiru ulfina kee dubbachuu kan danda'u eenyudha gooftaanii kiruubelii fi suraafeera bulee jiraatu dhufee waan garaa kee keessa buleef yaa Maariyaam ergamoonni si kabaju suraafelis si galateeffatu jechuudhaan haala kanaatiin dubroon jecha isheen ta'uuf isheef ta'uudhaan bal'inaan galatoo isaarratti dubroo galateeffate ni argannaa jechuudha. Egaan galatoowwan kana guyyaa guyyaadhaan qoqqoodee kan inni geessise dubroo Maariyaam immoo galateeffachuu akka qabnus yeroo nu barsiisu maal jedheera yaa amantootaa kottaa dubroo Maariyaamin haa galateeffannu haadhas dubroos lamaanuu taateetti hoo xurii kan hin qabne jecha abbaa dhufee siraa nama kan ta'e yaa dubroo gammadii Addaam lammaffaa kan ta'e Kiristoosiif mana bultiisaa kan taate yaa dubbattuu gannataa gammadii abbaa isaarraa adda kan hin baane waaqa ilmaa kan haammattee yaa dubroo gammadii jechuudhaan haala kanaatiin itti fufee galatoo isaa keessumattuu kan guyyaa roobii yommuu ilaallu isaan kana bal'inaan ni argannaa jechuudha. Galatoon isaa dhugaadha guutummaadhaan galatoo haadha keenya dubroo guyyaa guyyaatti kan geessisnu haadha keenya irraa eebba kan ittiin argannu galatoo qulqullichi Efreem geessisedha jechuudha. Eebbisaan nurraa bulu. Abbaan sadeffaarratti kan ilaallu abbaa Meqaarisidha. Abbaan Meqaaris dursaa Phaaphaasota Iskindiriyaa kan ta'edha. Dirsaan isaarratti dubroo Maariyaam haala addaadhaan galateeffateera. Muraasa yommuu ilaallu keessumattuu amantaa abbootii irratti barreeffamee kan argannu jechuudha. Abbaan Meqaaris akkas jedha. Dhaloota isaa hin qoratamneen booda chaappaan durbummaa kee hin jijjiiramne. Kanaafuu deessuu waaqaa ta'uu kee amanne. Mucaa ta'ee dhalatee carqiin maramee bakkee cibsamee yeroo akkasii argame kan hin jedhamne abbaaf hafuura qulqulluu waliin kan turee fi kan jiraatu inni barinii lakkaa'ame jechuudhaan dubroo Maariyaam deessuu waaqayyoo ta'uu ishee ilmi ishee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa dursee barri kan isaaf hin lakkaa'amne waaqa bara baraa ta'uu isaa yeroo ibsu isheen immoo maalidha? Gooftaa durbummaa isheedhaan kan deesse bara baraaf durbummaadhaan kan jiraattu akkasumas immoo Teotokos haadha waaqayyoo jedhamuun akka isheef ta'u qulqulluun kun amantaa abbootii boqonnaa 98ffaatti kan argannutti barree kan inni dubbate barraa'ee ni argannaa jechuudha. Eebbi abbaa keenyaa nurra haa bulu. Kan itti aanu afuraffaatti kan ilaallu qulqulluu Yohaannis afaan warqeedha. Afaan warqee jedhamuudhaan afaan kun kan isaaf ba'e dhugaa dubbachuudhaaf haadha keenya dubrootu isaaf baase sirrii dubbattee kanatti jette sirrii jechuudhaan seenaa tokko irratti dubroon maqaa kanaan isa waamteetti maqaan kun isheetu baaseef jechuudha. Qulqulluun Yohaannis paatriyaarikii Qusxinxiniyaa ture. Barumsa mana kiristaanaa haala addaatiin kan barsiise kallattii hundumaanu jechuudha. Habrarraatti itti fayyadamaa kan jirru gara fuuldaattis manni kiristaanaa kan itti fayyadamtu abbootii gurguddoo mana kiristaanaa keessaa tokkodha. Qulqulluun Yohaannis afaan warqee barumsa wangeelaan hiikaa kitaaba qulqulluutiin sirna mana kiristaanaadhaan kallattii hundumaadhaan dubbii haala da'een haala dinqisiisaa ta'eedhaan kan barsiise waan ta'eedhaaf tokkos maqaan isaa kun dhuguma isaaf ta'e maal jedhameera Kiristoostomos yookiin immoo afaan warqee jedhamee isaaf dubbatameera. Tokkos dubroon kallattiimaan maqaa kana isaaf baasteetti. Qulqulluun kun kan dirsaan isaarratti dubroodhaan haala addaatiin yeroo galateeffatu ni arganna. Keessumattuu guyyaa irraa seensaa
ajaa'iba dubroo yommuu dubbifamu dhaggeeffannu kan dubbifamu galatoo qulqulluu Yohaannis afaan warqeedha. Maal jedha kunoo jechi waaqayyoo foonis lubbuu sirraa fudhate nama kan ta'e mushurraanii diinqa keessaa akkuma ba'u si keessaa kan ba'e yaa dubroo gammadii hoolicha sabadee barbaaduudhaaf kan dhufe yeroo argates gatiitti isaa irratti kan baate tikseen inni dhugaa sun sirraa kan dhalate yaa dubroo gammadii si olitti waaqayyo kan ishee gate abaarsi hewaansiin kan bade yaa dubroo gammadii waaqayyo duumessa fudhaaf ariifatuun gara kee kan dhufe sirras kan bulee yaa lafa qulqullooftu gammadii qulqulloota irra bulee kan jiraatu jechi waaqayyoo sirraa dhalate kan mul'ate yaa dubroo gammadii abbaa fi hafuura qulqulluu waliin kan galateeffamu jechichi sirraa dhalachuudhaaf jaallate waaqni osoo addunyaan hin uumamiin dursee ture sirraa dhalachuuf waan jaallateef yaa dubroo gammadii jechuudhaan gammadii jedhee jalqaba qulqullicha ergamaa Gabriel akkuma galateeffate qulqulluun kun haala kanaatiin galateeffateera jechuudha. Akkuma jalqaba kaasne abbootiin keenya kana yeroo seensaa ajaa'iba dubroo irratti yeroo hundumaa kan isaan dubbisan kan dhageenyudha jechuudha. Ittaanis maal jedha qulqulluun Yohaannis chaappaa durbummaa son jijjiiriin kan gooftaa deesse yaa dubroo nagaan siif haa ta'u adda kan taate fayyisaa keenya nuuf da'uu keetiin haadhaa fi tajaajiltuu waaqayyoo kan jedhamte yaa dubroo nagaan siif haa ta'u waaqayyo foon keerraa foon lubbuu keerraa lubbuu fudhachuusaan kennaan kan guutamte yaa dubroo nagaan siif haa ta'u jechuudhaanis haala kanaatiin amantaa abbootii boqonnaa 66ffaa kutaa 26ffaa irratti qulqulluun Yohaannis haadha keenya dubroodhaan haala kanaatiin galateeffatee ni arganna jechuudha. Galatoon isaa baay'eedha. Bakka kitaabolee isaatti kanneen agarru amantaa abbootii seensaa ajaa'iba dubrootti kanneen barreeffaman kun hundumtu qulqulluun Yohaannis haadha keenya jechootaan ittiin galateeffatedha jechuudha. Eebbi qulqulluu Yohaannis afaan warqee hunduma keenyarraa haa bulu. Shanaffaa irratti kan ilaallu qulqulluu Pirookiiliyoosidha. Qulqulluun Pirookiiliyoos maqaan isaa kan biraan Eeraaqilis jedhamuudhaanis kan beekamudha. Paatriyaarikii Quusxinxiniyaadha kan ture. Waa'ee dubroo Maariyaam sirriitti kan barreesse galatoo ishee, kabaja ishee, qulqullummaa ishee, dubrummaa bara baraa ishee haadha waaqayyoo ta'uu ishee sirriitti kan barsiisedha. Keessumattiyyuu waa'ee gantichi Nistiroos Laattisibaat haadha keenya dubroodhaan deessuu namaa jechuudhaan kan inni dubbate irratti qulqulloonni abboonni keenya walitti qabamanii barumsa kana mana kiristaanaatii kanneen adda baasan abbootiiwwan 200 keessaatu qulqulluun Pirookiiliyoos isa tokko ture. Yeroo sanatti argameera jechuudha. Kanaan wal qabsee waa'ee haadha keenya dubroo wantoota baay'ee barreesseera. Muraasaa ilaallu mootichi du'a keenya falmuun gadameessa inni keessa bule akkam nama ajaa'ibaa. Gadameessa dubroo jechuudha. Mootichi du'a keenya falmuun gadameessa inni keessa bule akkam nama ajaa'ibaa. Waaqayyo malummaa isaadhaan otoo hin jijjiiramiin kan irraa dhalate gadameessi isa baatte akkam kan qulqullooftedha jechuudhaan gadameessa dubroo haala adda ta'eetiin isa dhugaadha. Galateeffateera qulqulluun Pirookiiliyoos. Akkasumas qulqullichi kun kitaaba qulqulluu Wangeela Maatiyos gara fuulduraatti kan ilaallu boqonnaa 1 lakkoofsa 25ffaa irratti isheen barree Yoosef isheen barree kan jedhuattis ibsa kana kenneera. Maal jedhee kan amanamee fi kan kabajame jaarsichi Yoosef dhuguma kan amaname akkasumas kan kabajame kan amaname dubroo haadha waaqayyoo akka eeguudhaaf kan amaname gidiraa ishee wajjiraan simachuudhaaf gammoojjii gidiraawwan yeroo adda addaatti gidiraawwan ishee qunnaman hundumaa argee yoo tokkollee osoo hin nuffiin amanummaadhaan ishee duukarra rakkachaa kan ture kan kabajame immoo abbaa waaqayyoo jedhamuudhaaf kan ka'e Kiristoos akka mucaasaaf ta'uudhaan kan isaaf ajajame Kiristoos mana isaa keessatti kan guddate kan gara fuulduraatti deebina. Kan kabajame kan jedhame kanarraa kan ka'uudhaanidha. Qulqullichi maal jedhaa qulqulluun Pirookiiliyoos kan amanamee fi kan kabajame jaarsichi Yoosef kan dubbate haa barru. Inni icciitii karaa dubroo Maariyaam raawwatame hin barree
sanyii qulqulluurraa kan dhalatte dubroon bultoo waaqayyoo akka taate hin barree bara baraan jijjiiramuu kan hin dandeenye Iyyasuus Kiristoos gannata kan jedhamte dubroorraa akka dhalatu hin barre ture jechuudhaan hin barre kan jedhame haala kanaatiin hafuura qulqulluudhaan qulqullichi Pirookiiliyoos hiikeera jechuudha. Kan itti fuudhaas maal jedha? Kan qoratamuu hin dandeenye icciitii hafuura qulqulluun ulfaa'uun ishee yeroon argu sammuu isaatti baay'ee yaade qulqullichi Yoosef jechuudha. Kan qoratamuu hin dandeenye icciitii hafuura qulqulluun ulfaa'uun ishee yeroo argu sammuu isaatti baay'ee yaade akkamitti akka ulfoofte qorachuu jalqabee ergamaan waaqayyoo isheen kan ulfoofte akka shakkisa osoo hin taane hafuura qulqulluudhaadha yaa Yoosef hin sodaatin jedhee hamma isheetti mutti sanyii namaan ulfoofte jedhee shakkaa ture jechuudhaan hin barre kan jedhame dhuguma hin barre kan hundumaa wanta hin barreedhaaf kabajamaa kan ta'e maanguddoon qulqulluun Yoosef kan hundumaa hin barre waan ta'eef kitaabni qulqulluu hin barre jedhee isaaf barreesse jechuudhaan dhugaa kana hiikee ni arganna jechuudha. Itti fufa Yoosef ergamichi yeroo itti himu garuu ni amanee dubroo Maariyaamiif ni sagadee qulqullummaa ishees ni amanee raajichi Isaayyaas dubroon durbummaaf ni ulfoofti mucaa dhiiraas ni deessi jedhee kan dubbate isheef akka ta'e bare jechuudhaan haala kanaatiin qulqulluun Pirookiiliyoos amantaa abbootii boqonnaa 48ffaa kutaa 4ffaadhaaf 8ffaatti barreesse ni arganna jechuudha. Eebbi qulqulluu kana hunduma keenya irraa haa bulu. Jeffaatti kan ilaallu qulqulluu Goorgooriyoos isa Enzinaazuudha. Qulqulluun Goorgooriyoos inni Enzinaazu abbootii Qephedooqiyaa kanneen jedhaman sadan keessaa tokkodha. Qulqulluu Baasiliyoos, qulqulluu Goorgooriyoos isa Enzinaazuu fi qulqulluu Goorgooriyoos isa Nuusis isaan kun sadan qulqulloota karaa beekumsa biyya lafaas karaa mana amantaas sirriitti baay'ee beekamoo kanneen ta'an yeroo sanatti kanneen turan kiristaanummaa sirriitti kan barsiisaniidhaaf kitaabolee kanneen hiikan yeroo har'aa barumsaanii mana kiristaanaa keessatti bakka guddaa kan jirudha. Qulqulluun Goorgooriyoos qulqulluun Baasiliyoos hiriyaawwan qulqulluun Baasiliyoosiif Goorgooriyoos inni Nuusis immoo obbolootadha. Qulqulloonni kun sadan baay'eetti barumsa mana kiristaanaa kanneen babal'isanidha. Qulqulloota kana keessaa qulqulluun Goorgooriyoos inni Enzinaazu Qusxinxiniyaatti hangafa episkooposaa ta'uudhaan tajaajileera. Dubroo Maariyaam ogummaa guddaa kan qabu kennaa guddaa kan qabuun galateeffatee kan argannudha muraasa kaasuudhaaf. Foon kan hin qabne jechi waaqayyoo foon isheen tokko ta'ee akkuma namaa 9 guyyaa 5 gadameessa ishee keessa bulee eenyu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Guyyichi yeroo ga'u icciitiin qotamneen durbummaa ishee osoo hin jijjiiriin dhalatee yeroo deessuttis ciniinsuu yeroo da'umsaa goonkuma isheen qaqqabne duroon ciniinsuu malaka isheen deesse jechuudha. Hojii waaqayyoo waan ta'eef icciitichi nama dinqisiisa. Icciitiin da'umsa ishee kan hin qoratamne chaabbaan durbummaa ishees osoo hin jijjiiramiin deesse jechuudhaan amantaa abbootii boqonnaa 48ffaa lakkoofsa 12ffaatti barraa'ee kan jiru jecha qulqullicha Goorgooriyoosidha jechuudha. Itti fufaa jechi haadha isaarraa durbummaan dhalate addunyaa irratti mul'ate eenyu Kiristoos. Isheenis isa da'uu isheetiin durbummaan isheen jijjiiramne shakkitootaanis immoo dabee maal jedha akkas jechuudhaan gorseera. Isin warreen hin hubanneen nanaa ulfaa'uudhaa fi gooftaa da'uu dubroo Maariyaam akka kan dubartoota birootti hin fakkeessinaa. Haadha keenya dubroo Maariyaamiif akkasitti dubbatamuun isheef hin ta'u waan ta'eedhaaf isheen akka dubartoota biroo osoo hin taane jecha waaqayyoo sanyii dhiiraa malee ulfooftee ciniinsuun osoo isheetti hin dhagahin deesse malee jechuudhaan akka kan biraatti akkas namni kaasuu hin qabne akka laaluu hin qabne kan dubroo adda ta'u dubbatee argannaa jechuudha. Eebbi qulqullicha Goorgooriyoos hunduma keenyarraa haa bulu. Kan torbaffaa qulqulluu Qeerloosidha. Qulqulluu Qeerloos abbootii gurguddoo mana kiristaanaa keessaa kanneen caqasaman tokkodha. Bara 431tti gubaa'ee jalqaba kan kaasne gubaa'ee Efesoonitti kanneen argaman qulqulloota abbootii keessaa tokkodha. Ti'ootokos haadha keenya dubroo Maariyaam deessuu waaqaa ta'uu ishee kanneen dhugaatti ifatti baasanii Nisxiroosin immoo mana kiristaanaa kanneen baasan keessaa abbootii caqasaman keessaa tokko qulqullicha Qeerloosidha.
akkas jedha amantaa abbootii boqonnaa 78 yommuu dubbisnu bara booda dubroon qulqulloottii fooniin isa deesse Kiristoosiin jecha waaqayyoo deesse nu fayyisuuf nama ta'e kanaafuu dubroon qulqulloottiitiin deessuu waaqaa jennaa jechuudhaan afaan Giriikiin jalqaba kan kaasne Theotokos jedhaniitu dubroo Maariyaam waamaniiru jechuudha boqonnaa 78 irratti kan argannu abbootii amantaa abbootii jechuudha. Dubroon dhuguma deessuu waaqayyooti. Gantichi kun deessuu namaati jedhee yeroo sanatti wanta ka'eefidha. Haala kanaatiin dubroodhaaf kan dubbatan jechuudha. Itti fufuudhaan maal jedha qulqullichi Qeerlos hewaan lafee cinaachaa isaarraa ba'uu isheetiin Addaamirraa jechuudha. Hewaan lafee cinaacha isaarraa ba'uu isheetiin Addaam qaamni isaa akkuma hin hir'anne akkasuma abbaan Addaam isheerraa ba'uu isaatiin dubroon chaappaan durbummaa ishee jalaan hin hir'anne. Lafeen Addaam yeroo irraa baafamu dhukkubbiin akkuma isatti hin dhaga'amin. Gooftichi yeroo isheerraa dhalatu ciniinsuun tokkoyyuu itti hin dhaga'amne. Akkasittis ni amanna jechuudhaan dubbateera. Eebbi qulqullichaa Qeerlos hunduma keenyarra haa bulu. Kan itti aanu kan ilaallu abbaa Hiriyaaqosidha. Qulqulluu abbaa Hiriyaaqos. Episkooposii biinsaa kan ta'e jaalala addaa qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf kanneen qaban qulqulloota abbootii keenya keessaa tokko qulqulluu kanadha. Kitaaba sirna qulqulleessaa guyyaa har'aa qiddaasee dubroo jechuudha. Abbaa barreessedha qulqulluun Hiriyaaqos. Guutummaan isaa isa dhugaa dubbachuudhaaf kiristaanotaaf hin ibsamu. Guyyaa guyyaatti galatoo dubroo kan dhaggeeffannu galatoo abbaa Hiriyaaqosidha. Maal jedha? Yaa dubroo Yoosefiif kan himmamte akkasi qunnamuudhaaf miti qulqulluu ta'e akkasii eeguudhaaf malee jecha abbaa isaarraa osoo addan bahin gara kee dhufe osoo murtaayin garaatti baatte gubbaatii osoo hin hir'atin gadiittis osoo ittiin dabalamin garaa keetti baatte garaa keetti murtaa'e gubbaatii osoo ittiin hir'atin jechuun waaqummaan isaa osuma waaqatee guutuu waaqatee osoo jiru. Gadiittis immoo osoo ittiin dabalamin waaqummaan isaa lafaas immoo waan tokko osoo ittiin dabalamin akkuma jiru waaqummaan sirra bulee si keessattis murtaa'e jechuudhaan dubroo galateeffata. Itti fufaa gara gadiitti jechaadha boqonnaa 81ffaatti kan argannu kukkunnee ilaalaa jirra. Gara dubbii keenya duraatti haa deebinu. Raajii kan ta'e waa'ee ulfaa'uu dubroo Maariyaam akkas jennaa qorannu yaa dubroo ibiddi waaqummaa yeroo garaa keessa bulee fuulli isaa ibiddaa uffanni isaas ibiddaa qoloon isaas ibidda dhahoo akkamittis hin gubne qaama xiqqoo taate osoo jirtu golgila boobaa ibiddaa torba garaa kee keessaa gara kamitti qophaa'e gara kamittis golgamee cinaacha kee bitaadha moo cinaacha kee mirgaattidha jechuudhaan haala kanaatiin qorata qulqulluun abbaa Hiriyaaqos. Itti fufuudhaanis ammas darbee jechuudha boqonnaa 165ffaatti immoo argamu amma 171tti yaa dubroo kan yaadu hundumaas kan hin irraanfanne ilma keenuuf yaadachiisi yaa dubroo Beetelemitti dhalootanni sirraa dhalateen uffataan maramuusaa loonii farreen hafuura isaan akka isaan yaadachiisi yaa dubroo bara Heroodis isa baaramaa sanatti ilma kee waliin biyyaa biyyatti godaanuu kee yaadachiisi yaa dubroo ija kee keessaa kan dhangalee fi jaallatamaa ilma kee irratti kan dhangalee immimmaan hadhaa sana yaadachiisi badiidhaaf osoo hin taane dhiifamaaf yaadachiisi dheekkamsa osoo hin ta'iin araara yaadachiisi qulqullootaaf osoo hin taane cubbamootaaf yaadachiisi jechuudhaan qiddaasee isaa kanaan xumura. Eebbi abbaa Hiriyaaqos hunduma keenyarra haa bulu. Abbaa tokko xumuratti kan ilaallu abbaa Tewoodooxos qulqulluchi abbaan Tewoodooxos dursaa episkooposota kutaa lallabaa Inquraa kanneen turan keessaa tokkodha. Bara Efesoonitti barumsa abbootii Efesoonitti walitti qabuudhaan jalqaba kan kaasachaadha. Nisxiroosiin barumsa isaa mana kiristaanaa adda baasan keessaa qulqulluun kunis tokkodha. Amantaa abbootii boqonnaa 53ffaatti barreeffamee kan jiru qulqullichi waa'ee dubroo kan barreesse maal jedha? Gabaabsinee keessaa kunnee yeroo xiqqoo ishee keenyu Waaqayyo dubroorraa dhalatee mul'ate. Isheenis akkuma duraanii durbummaa isheen jiraatte haadhas jedhamte
jireenya namaa kan jijjiiru inni durbummaa ishee osoo hin jijjiirin dhalatee jireenyas kan kennu inni kennaa durbummaan akka sadeessu isheef kenne jechuudhaan dubroo haala kanaatiin galateeffateera. Eebbisaa nurraa bulu. Egaan qulqulloota abbootii keenya baay'eedha. Barumsa kanaan gabaabsinee isaan kana qulqulloota 9 haala kanaatiin ilaalleerra jechuudha. Kutaataanitti immoo dubbiiwwan gaggabaaboo qulqulloonni abboonni keenya dubbatan xiqqoo ilaaluudhaan ittiin xumurraa jechuudha. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.